Ayyaan nageenyi fi araarri Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Akkam nagaa hartuu har'a sagantaa keenyan eegalle. Sagantaan keenya har'aa immoo karaa Yesuus wanta kamiyyuu akka moonu beekuu akka qabu. Wanti kamiyyuu mo'uudhaaf karaan jiru karaa Yesuus qofa akka ta'e beekuu qaba jechuudha. Karaa kana wallaalee namni tokko wanna gochuu hin dandeenye nan go'a jedhanii yeroo rakkatan baay'ee argina jechuudha. Karaa kanaan ala jechuudha waan hin dandeenye jedhanii wanna hin dhanne jedhanii Waaqayyo jalqaba wanna kamiyyuu jechuudhaan humna hafuuratiin wanna ittiin hojjennu sun garaa keenya keessatti barreeffamuu qaba. Karaa Yesuusitti guddachuu daandii uduun guddatiin hin goona jedhanii yommuu rakkatan ani yeroo baay'ee warri amantaa Pirotestaantii warri amantaa Pheenxee maal ajjeese du'aan kaasna jedhanii boolla keessaa baasanii kaasuu dadhabanii baay'ee wajjin rakkatan mana hidhaa seenan warri Pheenxee akkana ta'an kun nu arrabsiisa. Warra Pheenxee kan jechisiise akkana jechisiisa namtichi nan godhan jedhu sun sagalee Waaqayyoo beekuu dadhabuudha malee Waaqayyo dadhabechuu miti. Waaqayyo akkamitti akka godhu beekuu dadhabuudha. Waaqayyo hojjetu hangan ufi'an hagan nu keessa jiru jechuudha malee Waaqayyo akka waan har'umaa baddaar bantii waaqarraa ufee godhuutti ilaaluun dogoggora. Namoonni tokko Waaqayyo hundumaan danda'oo jedhan baddaarraa ufee bantii waaqarraa nutu qaannee jilbiiffanneetu sagalee Waaqayyoo sun laphee keenya keessatti laphee keenyarraa humna hafuuratiin deemetu wanta san hojjechuu danda'a malee oduun hidhatiin hidhannoo malee sim jennee duwwaa taane nu keechan hojjeteetu du'aa kaasa kana go'a jechuun warra hojii ergamtootaa sun baay'ee biyya lafaa kanarraa fagaatanii waan ta'aniif hidhannoo guddaa qabu. Har'a ulfinni Waaqayyoo waldaa kiristaanarraa fagoodha. Carqii isaaniitu fayyisa jedha hojii ergamtootaa. Raajonni keenyarra sagalee Waaqayyoo irraa fagoodha. Hojii isaanii hojii foonii duuba. Waldaan ammaa baay'ee rakkoodha. Wanta kamiyyuu mo'uudhaaf karaa Waaqayyootiin akka ta'e sagalee Waaqayyoo keessaan ilaala. Tokkoffaa Qorontos 5:15-57 irratti maal jedha? Waaqayyo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mo'icha waan nuu kennuuf immoo galanni isaaf haa ta'u. Karaan jiru karaa gooftaa Yesuus Kiristoos malee karaan biraa tokkoyyuu akka hin jirre. Namni godhu karaa kanarra hin deemin kallattii san daandii isaatti fakkaattitti oduun guddatiin oduu gochuu akka waan danda'utti maqaa warra amantaa Pirotestaantii hoo arrabsiisu argina. Kun dadhabbina namtichaati. Namni tokko oduun hidhannoo malee oduun guutame ofumaa of guutee fe'ii foonii isaati guutee hin bara. Sagalee Waaqayyoo miti. Oduu fe'ii foonii isaati irraa ta'uu baate oduu sagalee Waaqayyoo ta'e wanna kamiyyuu hojjeta jechuudha. Karaa Yesuus lollee moo'uuf dirqama wantoonni lama guunnee argamuu qabna jechuudha. Wantoota lama tokkoffaa wanti ittiin moonu sagalee Waaqayyoo laphee keenya keessatti barreeffamuu qaba jechuudha. Wanni ittiin moonu sagalee Waaqayyoo laphee keenya keessatti. Namoonni sunniin warroonni akkas godhu du'aa ni kaatu. Kana ni fayyisna jedhanii fayyisuu dadhaban. Sagalee Waaqayyoo wanni itti moonu laphee isaanii keessa hin jiru duwwaa fe'ii foonii isaaniitiin gaggeeffamu. Lammaffaa sagalee Waaqayyoo ittiin moonu kun humna hafuura qulqulluu laphee keenyarraa fuudhamee gara waan ittiin lollu xiyya san darbatamuu qaba jechuudha. Humna hafuuratiin sagaleen barreeffame kun deemu. Wanti kun lamaan oduun guutiin namoonni tokko fe'uma foonii isaaniirraa hundaa'anii yookiin immoo akkuma waan amananiif fe'ii foonii namuma fooniitti akka Yesuus Kiristoos waaqarraa ofee fayyisuutti ilaalanii amantaa Pheenxee yommuu arrabsiisan yeroo baay'ee nagaa ture. Tokkoffaa wanti ittiin moonu kun sagalee Waaqayyoo laphee keenya keessatti barreeffamuu qaba. Isa kana jecharraa argan. Lammaffaa Qorontos 1:18 amma keessa deebinee ofii keenyaa dubbachuu jalqabnee yookiin akka namoota tokko caafatan dubbatu gara keessa fiduu biraa argachuun barbaachisaa muurii jedha. As keessatti luqqisii baay'ee wanti kamiyyuu laphee keenya keessatti barreeffame santu akka hojjetu. Lammaffaa Qorontos 1:18 kana sirriitti cubbisu caafanni keenya jalaan lammaffaa irratti
inni nu dubbatu, inni namni hundinuu akka beekuuf dubbisnu garaa keenya keessatti caafata. Caafatichi Kiristoos nu warra hojjenne ta'uun keenya beekama. Caafatichis qalamiin utuu hin ta'in hafuura Waaqayyoo isa jiraata. Gabatee dhagaatti utuu hin ta'in garaa keenyatti caafama. Amanannaan Kiristoos Waaqayyo biraa qabnu kun haan akkasiiti. Nu ofii keenya waan tokkollee waan nu biraa ba'u himachuu dandeenyu hin qabnu jedha. Hamma danda'amaa Waaqayyo biraa ba'a. Isumatu seera caafamee kenname utuu hin ta'in seera hafuura qulqulluu kakuu haaraa hojjechuu nu dandeessisa. Seerri caafamee kennu du'afata. Hafuurichi garuu jireenya kenna jala asirra hojjechuudhaaf sagalee Waaqayyoo kun hojjechuudhaaf hafuura qulqulluun laphee keenya keessatti caafamuu qaba. Kakuu moofaa keessatti seerri barreeffamaa, inni barreeffamaa, seerri taabotaa yommuu laga addaan guutu. Laga Yordaanos Iyyaasuun addaan guutu. Yerikoo jigsu wantoota adda addaa hojjeta. Har'a immoo hojjechuudhaaf laphee keenya keessatti caafamuu dirqama waan ta'eef namoonni baay'een dogoggoraniitu caafatichi akka waan saafaticha salphisachuudha. Ofii isaanii duwwaa ta'aniitu amanamummaa isaanii hafuuran utuu hin ta'in fedhii foonii isaaniitiin waan ta'eef baay'ee rakkoodha. Itti fufees haxxummaa seexanaa mormuu akka dandeessan mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutumatti hidhaa guutumatti hidhachuu isa yanne kana immoo humna hafuuratiin darbanneetoo wanta san cabsuu wanta san rukutnee balleessu dirqama keenya jechuudha. Lammaffaa sagalee Waaqayyootti immoo kun hafuura qulqulluu laphee keenya irraa fuudhamee gara wanta lollu xiyyaa isaatti darbatamu akka qabu. Ermiyaas tokko sagalee yaga ku'anime luqqisiiwwan qabxii tokkoffaaf lammaffaa irraa dhugoomsu. Yohaannis 16:13 dhugaa yommuu dhufe garuu gara dhugaa hundumatti isin qajeelcha. Sababbiin isaas inni wanta dhaga'ee dubbatu akkasuma wantoota dhufan isin beeksisu malee ofii isaa keessaa hin dubbatu. Inni wanta kan koo ta'e irraa fuudhee waan isinitti beeksisu waan isaatirraa jechuudha waan Yesuus sagalee Waaqayyoo Yesuus sagalee waan ta'eef sagalee irraa fuudhee isa beeksisa jechuudha. Wanti abbaan qabu hundinuu kan kooti. Wanti kan koo ta'e irraa fuudhee isin beeksisu kan jedhe isa kanaadha. Wanta abbaan sagalicha jechuudha isarraa fuudheetu nu beeksisa jechuudha. Efesoon 2:1 irratti maal jedha? Kana malees isin yakkaa fi cubbuu keessan duutanii kan turtan ta'uun Waaqayyo jiraataa isa godhee yeroo isinitti akka isa addunyaa kanaatti akka bulchaa aangoo qilleensaa deddeebi'aa ture. Kunis hafuura isa amma warra hin ajajamne irra hojjechaa jirudha. Roomee 8:4 maal jedha? Sababii namni fooniiftiif seerri hojii isaa hojjechuu dadhabee Waaqayyoon masaa itti farade cubbuu isaa nama foonii utuma balleessaa dhufe. Wanti seerri nu irraa gaafatu warra akka fedhii hafuuraa malee akka fedhii foonii hin jiraanne akka raawwatamu godhee yaala. Asirraa hubachuu dandeenya. Amma sagantaan keenya kanumaan xumure sagantaa biraatiin akka wal deebinu nagaan tura. Ayyaanni araada Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waan dhaggeeffattanii waan sabiskiraabii sheerii gochuun na gargaartaniif nagaan jiraadha. Nageenyi araada Waaqayyoo isiniif haa baay'atu.